ulfinni jira malee mo'ichi jira malee kabajni jira malee nandema mo'icha nandema Maranatha Yesus innufa dhirsi misirra ulfinaan deemee ulfinaan deebi'ee dhufuuf jedha qophii yaada garaa keessatti geeddaradha jabaadhaan abaddaa Yesus innufa Bonchora bida Yesus Kristos bonchora ያናገስ ጎዳ ያናገስ ኢየሱስ ይመጣል አንድ ነገር ላስታውሳችሁ እናንተ ረሳችሁት በክብር የሄደው ኢየሱስ እንደገና በቅርቡ ይመጣል የእግዚአብሔር ሰላም እብዛላችሁ ጎፍታን ኢየሱስ ቆለቋሴ ነው ማለ ulfinni jira malee mo'ichi jira malee kabajni jira malee nandema Ashama akkam jirtu nageenya badhaadhaa nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u isiniin jecha akkam jirtu daawwattootaaf jaallattoota chaanalii weedduu forgaad akkuma beekamu karaa chaanalii kana qophii garaa garaa isinii dhiyeessuu irratti qofa gaadheen ture haalotuma garaa garaa tokko barnooti garaa garaa beektu hundumtuu haala biyya keenya keessa ture yeroon barnoota baay'ee gabaabbateera kanuma irratti biizii ta'uu waan garaa garaanidha kanaaf garuu wanti kun irraan deebi'amu kanaaf dhiifaman isin gaafadhaa sumarraani kanaaf arramu programii addaadhaan yaada addaadhaan keessa ko wanta jiru jechuudha irratti walii wajjiniin akka nuti hirmaan barannu kadhannu waaqeffannu irratti barbaadee kunoo dhiyaadheera jechuudha akkasumas immoo namooti keessaan wanti isin jalqabdan kun gaariidha jettanii na jajjabeessan hundumaaf galatoomaa isinii jedha baay'ee isin jaalladha galatoomaa kanaaf arra qophii keenya garattaa nuti dabarraa qophii keenya guyyaa irraatiin akkuma kanaan dura beekamu yeroo waaqeffannaan qabaannaa gabaabaattis dubbii waaqayyoo walii wajjin barannaa kanaaf akka nu duukaa taatan isin affeera waaqayyo isin eebbisu. Eshi nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u walii wajjin iddoo jirutti arra aayidiyaa hundumtii keenya irratti akka nuti yaadnu barbaadee waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoosidha irrattis waa tokko hin barannaa. waaqeffannaa gabaabaa goone jechuun gara kadhataatti dabarraa gara barnootaatti dabarraa walii wajjin waaqeffanna. Eshi walii wajjin yeroo gabaabaa waaqayyoon waaqessinaa bakka jirtanitti hundumtii keessan yaada waa'ee dhufaatii waaqayyoo yaada walii wajjin waaqeffannaa gabaabaatti dubbii waaqayyoon barannaa. In kadhannaa kanaaf nu duukaa hundumtii keessan akka taatan hin barbaada. Hallelujah in dhufa Yesus in dhufa Maranatha Yesus inufa Yesus inufa Maranatha Yesus inufa Yesus inufa Maranatha Yesus inufa Yesus inufa Maranatha Yesus inufa bakka jirtanitti jecha kanaan waaqayyoon akka waaqeffattan Yesus inufa dhufaatiin waaqayyoo geera kanaaf hundumti keenya jireenya keenya keessatti ilaala akkam akka qophii gochaa jiru keessatti of ilaala waaqayyoon walii wajjin baranna dubbii waaqayyoon baranna walii wajjin wanti tokko irratti naasofnaa dubbii waaqayyoo keessaa akkasumas dubbisuudhaan kallattii garaa garaadhaan kadhataan walii wajjin waaqayyoon in kadhanna waaqeffannaa bakka jirtanitti akka nu wajjin taatan isin affeera waaqayyo sana ibsu. Gooftaan Yesuus qolaqwaasee nu malee ulfinni jira malee mo'ichi jira malee kabajni jira malee nandema mo'icha nandema. Bisa gadi waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbifannee dubbii waaqayyoo gabaabaatti barannaa gabaabaatti isin kadhannaa jechuudha. Dubbii wanta aayidiyaa namarratti taasisuu barbaadu kun xiqqoo shawaan dheeratu paartiidhaan waliin jiru ilaalla waaqayyoo immoo nu gargaara. Dubbii waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa lakkoofsa 11 irraa akkas jedhan dubbisa. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara waaqa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufa jedhanii. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kun akkuma itti gara waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo maal godha deebi'ee dhufa. Hallelujah.
Yesus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Akkuma beekamu Yesus Kiristoos du'aa erga ka'ee booda jechuudha. Biyya lafaa kanarra bartootaa jechuun guyyaa 40 halkan 40 erga deddeebi'ee booda Yesus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40 kana keessatti jechuudha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaan barsiisaa ture. Akka itti mootummaa Waaqayyoo keessa jiraatan mootummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Mootummaan Waaqayyoo kan eenyuti? Mootummaa Waaqayyoo akkamittiin galama? Mootummaan Waaqayyoo yoom dhufa? Gaaffiilee akkas Fariisota keessaa bartoota keessaa dhiyaataa ture deebii isaatiin itti kennaa ture jechuudha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiisaa ture jechuudha. Maaliif Yesus Kiristoos kaayyoo isaa biyya lafaa kanarraa erga xumuree booda jechuudha. Kaayyoon isaa biyya lafaa kanarra dhufee namoota hundumaa cubbuu isaanii itti fuudha. Namoota hundumaa ba'aa isaanii baachuudha. Erga fannoo irratti fannifamee du'ee guyyaa 3 booda erga du'aa ka'e akkuma yeroo dhiyootti hundumti keenya yoo akkuma beeknu Yesus Kiristoos du'aa ka'uusaa kabajnee ture. Akkuma Yesus Kiristoos du'ee du'aa ka'een erga inni du'e sana booda cubbuu keenya hundumaa fuudhee dhaqee awwaalee cubbuu keenya hundumaa dhabdu'ee cubbuu keenya hundumaa akka inni awwaalamu godhe erga ka'ee booda jechuudha. Kaayyoon biyya lafaa kana dhufee erga raawwatee booda gara Waaqa Abbaa deemuudhaaf gara Abbaa deemuudhaaf mirga Abbaa dhaqee taa'uudhaaf gaafa ol deemuu jedhee waa'ee maalii barsiisaa ture? Kaayyoo isaa tokkoffaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiisaa ture. Akkasumas immoo as hojii ergamootaa boqonnaa tokko ragaa fudhatanii lakkoofsa jalqabaa ragaa fudhatanii ilaaltan kakuu abbaan koo isiniif galee jedhe. Kakuu abbaan koo isiniif galee waadaa abbaan koo isiniif galee isiniif nan ergaa kan amma argattanitti immoo Yerusaalemiin beeknaa. Innis eenyudha? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu maal jechuudha? Hafuura qulqulluu mootummaa Waaqayyoodhaaf kan jireenya keenya qopheessu, mootummaa Waaqayyoodhaaf kan hafuura keenya qopheessu, tajaajila keenya qopheessu jechuudha. Hafuura qulqulluu jechuudha. Kanaaf abbaan immoo namni kamiyyuu hundumti keenya fakkeenya yoo fudhanne namni tokko deemuuf jedhe yoo ta'e amma fakkeenyaaf maatii keenya keessas fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf. Namni tokko iddoo fagoo deemuuf yoo jedhe maal nuu kenna? Waan barbaachisaa jedhamu qulfii waan jedhame nuu kenna jechuudha. Akkasumas Yesus Kiristoos gaafa deemuuf jedhe haasaan isaa xumura. Haaleluyyaa. Haasaan isaa xumura. Nigiggiriin isaa xumura maal ture? Waa'ee hafuura qulqulluu ture. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo ture jechuudha. Kanaaf fokas irratti gochuu kan nuti qabnu maal mootummaan Waaqayyoo Yesus Kiristoos hin dhufa jennee haasawutu nurra jiraata. Haasaa keenya keessa gaafa haasawu Yesus Kiristoos hin dhufa jennee yaadu, gaafa lallabnu Yesus Kiristoos hin dhufa jennee yaadu, gaafa barnoota keenya barannu Yesus Kiristoos hin dhufa jennee yaadu. Keessumaa nuti warra Yesus Kiristoos itti amanne kaayyoo nuti biyya lafaa kanarra jiraannuuf nyaannee makiinaa bakka waan biyya lafaa kanarra argannee darbuu qofa miti. Kaayyoon keenya mootummaa Waaqayyoo biyya lafaa irratti beeksisu, wangeela Waaqayyoo lallabuu, biyya lafaa kana keessa deemnee waa'ee Waaqayyoo dubbachuudha jechuudha. Maal jedhee akkasuma Yesus Kiristoos gaafa ol ba'uuf jedhe. Isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu Yerusaalem, Yihuudaa hundumaatti Samaariyaatti hamma handara lafaattis maal koo hin taate dhuga baatoo koo hin taate. Maalidha jechuun dhaqaatii baradhaa jechuun dadhabne Yesus Kiristoos. Dhaqaatii waan biyya lafaa kana qabeenya biyya lafaa kana horadhaa isaanii hin jedhe. Hunda isaanii iyyuu mudhannee yoo ilaalle Phexros lafanni qurxummii qabu fide lafanni itti birrii argachuu danda'u. Garuu immoo dhiisaa ammayyuu isaanii jedhe galgala Phaawulos fa'aa galgala hojii mataa isaanii hojjetatu guyyaan hojii Waaqa hojjetataa turan. Kanaaf har'a yaada keenya biratti sammuu keenya biratti barnoota keenya keessatti haasaa nuti haasofnu irraa kan ka'e kiristiyaana tokko kan jedhamee kaayyoonni biyya lafaa kana irratti uumameef andeenyaa nama kana nuu maddeef galata afaan kootiif jedhee Waaqayyo gooftaan jechuudha. Kanaaf kaayyoo nuti biyya lafaa kana irratti uumanne obboloota koo nyaatanii dhuganii jiraachuu qofa miti. Mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf Iyesuus Kiristoos hin dhufa jedhanii haasa'uudhaaf. Kanaaf nuti maal gaafa biyya lafaa boosu duukaa bo'uun nurra hin jiraatu. Gaafa biyya lafaa bakka akkas hin ta'e natti jettu nama duukaa jechuun nurra hin jiraatu. Kiristaan erga taane maal jechuun nurra jiraata? Iyesuus Kiristoos hin dhufa. Lallabii keenya keessa Iyesuus Kiristoos hin dhufaan jiraachuu turre jiraata jechuudha. Dhuguma immoo abbaan keenya hin dhufu. Waaqayyoo amanamaadha waan ta'eef dubbiin isaas amanamaadha waan ta'eef kanaaf kan abdatamu dubbii Waaqayyoodha. Akka abdiin amantiirraadha. Amantiin immoo maalirraadha? Dubbii sagalee Waaqayyoo. Kan abdatamu dubbii sagalee Waaqayyoo jechuudha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo maalidha? Amanamaadha jechuudha. Kanaaf hundumtii keessan kan isin irratti yeroo hundaa haasa'uu qabda, kan isin irratti yaaduu qabda. Keessumaa addunyaa kana keessa keenya ammaa yoo ilaaltan hundumtuu milikkitoota biyya lafaa dubbata bakka milikkitoota biyya lafaa dubbata. Biyya keenya keessa yoo ilaaltan walirratti ka'uun wal jibbuun wantoonni garaagaraa jiran hundumtuu kan isaan nutti mul'isaa jiran nuuf hin galle dhaabbannee ilaalle malee waa'ee mootummaa Waaqayyoo nutti himan. Iyesuus Kiristoos dhufuudhaaf balbala irra ga'e. Iyesuus Kiristoos dhufaa jira. Kanaaf namoonni kallattii garaagaraatiin viidiyoo kana ilaaltan obboloota keessaniif sheer gootanii bakka namni hundumtuu waa'ee Iyesuus Kiristoos dhufaatii isaa akka yaadatu. Lallaba keenya keessatti waa'ee Iyesuus Kiristoos dhufaatiin isaa akka jiraatu. Kanaaf aayidiyaa kana irratti yeroo baay'ee yeroo dheeraadhaaf paartii sadan arfan tokko irratti walii wajjin haasofna. Aayidiyaan qabadhee dhufe kana duwwaa miti garuu taayimii koo fayyadamuudhaaf jecha asirratti xumuruuf nan dirqama jechuudha. Ammas waan isin yaadachiisu Iyesuus Kiristoos hin dhufaa dhufuudhaafis balbala irra ga'eera jechuudha. Kanaaf hundumti keessan lafa jirtanitti ija keessa walirra buufattanii waan amma baranne kanarratti gabaabaasa kadhannee sagantaa kiyya gara xumuraatti finnachuudha. Yaa Waaqayyo Abbaa si galateeffanna. Fuula kee dura jirra yaa Waaqayyo Gooftaa. Kunoo sa'aatii kana immoo yaa Waaqayyo Gooftaa hundumtii kee
fuula kee duratti yaa Waaqayyo gooftaa waa'ee mootummaa keeti waa'ee yaa Waaqayyo gooftaa ati kaayyooti nuun biyya lafaa kanarratti nuuntiif akka yaadannu obboloota godhaafis anaafis yaa Waaqayyo carraa kana waan kenniteef sin galateeffadhaa maqaan kee barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Akkasumas immoo yaa Waaqayyo gooftaa keessa keenyatti yeroo hundumaa waa'ee mootummaa kee akka yaadan waa'ee yaa Waaqayyo gooftaa dhufaatii kee akka yaadan afur qulqulluunni keessa keenya jiru keessa keenya akka dubbatu keessa keenya akka nu yaadachiisu sin kadhadhaa jaalala keetiif fedha kee haa ta'u. Obboloonni koo yaa Waaqayyo gooftaa kallattii garaagaraatiin yaa Waaqayyo gooftaa ergaati dubbatte kana dhagaan yaa Waaqayyo iddoo isaan jiranitti yaa Waaqayyo gooftaa yeroo hundumaa yaa Waaqayyo waa'ee mootummaa kee akka isaan yaadan yaada kee keessa akka isaan jiraatan waa'ee mootummaa kee yaada akka isaan jiraatan iddoo isaan jiraatan isaan gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Waan hundumaaf maqaan kee kan eebbifame haa ta'u maqaa Yesuusiin maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Pirogiraamii keenya guyyaa irratti akkasiin eebbifamtan abdiin qaba. Ergaa guyyaa irratti akkasiin eebbifamtan abdiin qaba. Waaqayyoo hunduma keessan eebbisu isiniin jecha maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Daawwattootaaf jaallattoota chaanalii Orgaan pirogiraamii keenya guyyaa irratti akkasiin eebbifamtan abdiin qaba. Ergaa Waaqayyoo anattis hunduma keenyatti dubbateettis akka eebbifamtan abdiin qaba. Akkasumas immoo wantoota na qopheeffadhe keessaa jalqabuma isaa dhaarachuudhaarra keessa keessan akkasinitti yaaddaniifidha. Malee waa'ee kanarratti ganaa waan baay'ee yeroo baay'ee paartii baay'ee fudhannee walii wajjin dubbii Waaqayyoo hin barannaa hin dhageenya. Kanaaf keessa keessanitti akkasin yaaddan jechuudha. Keessa keessanitti akkasin waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee dhufaatii Waaqayyoo akkasin yaaddanii fi jalqabaaf kun hingaa isa taan duratti immoo paartii taanuttis immoo keessa galee diippile jechuudha. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Mootummaa Waaqayyoo gaafa deemnu maayin ammoo Yesuus Kiristoos haalota hundumaa jiran jechuudha. Yaallee walii wajjin Waaqayyoon hin baranna waa'ee Waaqayyoon hin baranna waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos hin baranna. Kanaaf asumarraa waan isinitti himu ergaan kun nama hundumaa bira ga'uu waan qabu obboloota koo. Kanaaf namooti aggaxaamii kamiin viidiyoo kana ilaaltan obboloota keessan kamiif akkasiin sheer gootan hin barbaada. Beekamaadha akkuma beeknu Facebook irraa waan garaagaraatiin haalonni amma haasa'aman namni hundumtuu waa'ee dhufaatii Waaqayyoo irraanfateera. Yesuus Kiristoos akka dhufu irraanfateera. Keessumaa kiristaanota biratti iyyuu jechuudha. Kanaaf ergaa kana namootaaf akkasiin sheer gootan gruupii garaagaraa keessatti akkasiin sheer gootan maaliif dubbiin kun dubbii Waaqayyoo ergaa Waaqayyoodha waan ta'eef namni kiristaanni kamiyyuu wanta inni yaadu qabudha waan ta'eef kanaaf asumarraan adaraa isin gaafadha. Namooti immoo maamilan taane namooti chaanalii kana sabiskiraayib hin goone asumarraan akkasiin gootan isin gaafadha. Jaalala Waaqayyoo isin gaafadha. Sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaan Waaqayyoo iddoo jirtan hunduma keessaniif haa ta'u galatoomaa. Gooftaan Yesuus gola baasee nu malee ulfinni jira malee